Biyagoota kumaantamaa ol ka'uus gachiisuus abjuun kiyya sumaa abdiin koo hawwiin koo suma galmi kiyya. Hello and welcome to the weekly edition of Voice of Oromia, coming to you on Fresh Air Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, kun sagalee Oromiyaati. Sagaleen Oromiyaa torbaan irraa guyyaa tokko alhadda dilbata yookiin sanbata guddaa sa'a 5 jidduu afaan Oromootiin Fresh Air Radio 90.3 Minneapolis fi 106.7 St. Paul irraa qunnamtii qilleensarraan isin wajjin godhu kanarraa amma jalqaba. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo akka mooltan irra guyyaan shanii baatiin guraandhala barri 2017 qophii har'aaf isinii qabnu keessatti oduu akkasumatti illee odeeffata isiniif qabna wallee garagaraatiin isin bohaarsina beeksisa adda addaatiinis waa isin yaadachiisuudhaaf ni tattaafanna. Walumaa galatti sa'aa takkittii tanaaf ballama keessan sagalee teessan sagalee Oromiyaatii wajjin akka gootan isinaaf irra kanatti oduutu aanaa itti dhiyaadha. Guraandhala 5 bara 2017 irra deebinee akka mooltan jechaa oduun torbaan kanaa kunoo. Liyyuu poolis miidhagaa lolaatti bobba'e reefka nama 3 dhiisee dheeyse. Burqaan oduu sagalee Oromiyaa Harargee Bahaa magaalaa Bokkoo Fadisirraa akka gabaasetti torbaan dabre waraanni wayyaanee kan maqaa liyyuu poolis moggaafate mullu keessaan gara Bisidiimootiin miidhagaa lolaa aaggatee akkuma asiin duraatti biyya weeraruudhaaf tattaafachuun mirkanaa'e. Akka gabaasaa tanaatitti jiraattonni biyya Oromoon amna waraana liyyuu poolis hubatanii karaarraa maqanii eeggachaa waan turaniif yeroo lolli baname bakkuma takkatti loltoota liyyuu poolis nama 3 yoo ajjeesan loltoonni liyyuu poolis kanneen hafan baqachuun gabaafame. Ijoollee biyyaa kanneen waraana liyyuu poolis adaba barsiisan keessaa namni tokko kan poolisii miidhagaa lolaa akka wareegames kanumaa wajjin gabaafame. Dargaggeeyyiin Oromoo miidhagatti eega waraana wayyaaniin maqaa liyyuu poolisiin ergite kuni hongawee dheesseen booda reebaa hamma daakataa baabbilee gad haga bakka dhagaa walirra tattaa'utti arihuudhaan adaba barsiisanii biyyaa baasuun mirkanaa'e. Akka gabaasaa tanaatitti waraanni liyyuu poolis kan abdii ileedhaan hoogganamu kun baadiyyoota keessaan ol bahee naannoo baabbilee bakka dhagaan wal gubbaa tattaa'u qubsuma waraanaa godhatee jira ja'ama. Gabaasaan tuni itti dabaltee akka jettutti jiraattonni biyyaa irra hedduun kanneen meeshaa waraanaallee hin qabne lubbuun oli baati malee gadi hin baatu jechuudhaan anaannatanii mancaa fi ablee qabaniinillee bahanii diina araddaa isaanii dhufee isaan shororkeessu jeenummaadhaan dura dhaabbatanii qaanyeessanii ifirraa ari'an ja'an. Lola kanarratti liyyuu poolis meeshaa lolaa ammayyaa hidhatee Oromootti bobbahullee eega jeenootiin Oromoo waraana cubbuu kana caccabsanii faffacaasaniin booda dubartiin Oromoolleen osoo naafin toomaadhaan itti baatee loltoota dheessanirraa meeshaa hiikkachuudhaatu odeeffama. Haalli kana fakkaatu ji'a dabre yeroo loltoonni liyyuu poolis magaalaa Minootti caphee dheessu dubartiin Oromoodhaa karaarratti eeggattee qawwee 23 akka irraa hiikkattellee bal'inaan odeeffama. Wayyaanee fi murni intalishee OPDO torbaan dabree jalqabee ganda keessa yaa'anii qawwee gaafas liyyuu poolisirraa hiikkattan deebisaa jechuudhaan ummata rakkisaa jiran. Gabaasaan gara baabbileetuun akka jettutti waraanni liyyuu poolis karaa baabbileetiin asiin dura araddoota 3 dhuunfatanii ummata biyyaa Oromoo irraa buqqisanii qubsuma waraanaa godhatanii jiran. Wayyaaneen Oromoo naannoo daangaarraa qawwee hiikkachuuf karoora xumurte. Oduun torbaan kana akka jettutti wayyaaneen isin leenjifnee isin haareewomsinee deebifnee isin hidhachiifna jechuudhaan namoota milishiyaa gandaa ta'an magaalaa itti dhihaatanitti walitti guuraa jirti.
Gabaasaan tuni akka jettutti yeroo amma magaalota Qarsaa, Haramayaa fi Fadisitti milishiyaa walitti guuraa jiran. Milishoonni magaalota naannoo baddaa jiraatan hammi tokko yaaminsa wayyaanidhaa kana fudhatanii walitti qabamaa jiran jedhama. Jiraattonni naannoo gammoojjii garuu tooftaa tanaan wayyaaneen uummatarraa qawwee hiikuudhaan uummata roorroo diinaatiif saaxiluudhaaf akka deemtu hubatanii yaaminsa wayyaanee kana didanii jiran. Tarkaanfii wayyaanee tana osoo arganii murni intalishee OPDO tarkaanfii haareomsa gadi fageenyaa ja'aniin qofa wayyaaneedhaaf hojiirra oolchuuf fiigaa jiran. Leenjiin ammaan tana ja'amte tunis ji'a 6 fudhatti jechuudhaan uummatatti himaa jiran. Karoora maqaa leenjiitiin qawwee hiikkachiisuu kana ajajoota humnoota dehninnatii Dajan, Jaakii fi Waddi Adwaa warra ja'aman kanneen magaalota Dirree Dhawaatii fi Harar qubataniitu suduudaan geggeessa ja'ama. Sagaleen Oromiyaa tarkaanfii tana keessatti OPDO'n yoo qooda qabaatte gaafannaan jiraattonni biyyaa akka nutti himanitti tarkaanfii wayyaaneen uummatarraa qawwee hiikkachuudhaaf deemtu kanallee murni OPDO'dha. Haareomsa hafarsuu malee humaa takkallee irraa quban qabu ja'an. Haareomsa jechuun maali jennee yeroo gaafannus liqamambar tokko liqamambar biraatiin jijjiiruu, bulchaa ona tokko magaalaa biraatti jijjiiruu, kan magaalaa sanii as fiduudhaa fi namoota shakkii irraa qaban arihanii namoota wayyaaneedhaaf amanamoo ta'aniin bakka buusuudhanuun ja'an. Itti dabalanii ammoo namoonni muudaman yeroo dubbatan haasawa isaanii keessatti jechoota mootummaa misoomaa fi dimokiraatawaadhaa fi jechoota bulchiinsa gaarii jedhu heddommeessuudha ja'an. Ajajoonni dehninnatii maaliif humnoota liyyuu poolis gargaaruu barbaadan jennee yeroo gaafannus aangaa'otni kililii 5 jiraattota isaanii gaallan gurgursiisanii maallaqa irraa argamu guna Dajanii fi Waddi Adwaa faadhaan badhaasan nuun ja'an. Haalli kun hundinuu osoo jiru murni OPDO'tis uummata Oromoo osoo sakaalee jiru jiraattonni biyyaa Oromoon biyya keessatti karaa dandeemeef hundaan waliif dirmatanii humna waraana wayyaanee liyyuu poolis ifirraa dhorkaa jiraachuutu odeeffama. Namoonni darbaman hedduun dirree xayyaaraa magaalaa Shaggaritti walirra tuulaman. Oduun Awurambaa Taayimsirraa baate akka jettutti namoonni Ameerikaa seenuu dhorkaman kanneen xayyaarota dhufaniin gara Itoophiyaa deebifaman dirree xayyaaraa magaalaa Shaggar booletti walirra tuulaman. Namoonni kun eega murtii pireezidantiin haareenni Ameerikaa Doonaald Tiraamp Muslima ugguruudhaaf murteesseen booda xayyaarotuma Ameerikaa dhufaniin irratti fe'amanii dirree xayyaaraa magaalaa Shaggaritti facaafaman. Torbaan dabre pireezidantiin haareenni Ameerikaa Doonaald Tiraamp jiraattonni biyyoota torbaa kanneen amantii Islaamaa hordofanii akka Ameerikaa hin seenne murteessuun ni yaadatama. Namoonni magaalaa Shaggaritti facaafaman kun lammii Soomaaliyaa, Suudaanii fi Yemen ta'uunis ni odeeffama. Waa'ee kanarraa wayyaaneedhaaf ministeertichi dantaa alaa Warqineh Gabayyoo gaafatamee dubbii tana quban qabu jedhe. Gabaastonni Awurambaa akka ja'anitti garuu namoonni dirree xayyaaraa magaalaa Shaggaritti facaafaman hedduudha ja'an. Finciltoonni kibbaa Suudaan xayyaarota Misraatu nu dhawee ja'an. Wakiilli oduu kibbaa Suudaan South Sudan News Agency'n murna mormitoota kibbaa Suudaan irraa oduu arkanne je'ee akka gabaasetti dhaabni kun Misraatu xayyaarota lolaatiin boombii nurratti harcaase jechuudhaan Misra yakke. Dubbataan finciltoota William Deng Misraatu nu dhawe haa ja'u malee oduu xayyaaraadhaan Misra finciltoota kibbaa Suudaan dhawuu tana babal'isee himuu hin dandeenye. Haa ta'u malee kibbaa Suudaan keessatti lolli babal'atee yeroo ammaan tanaa ammoo Misraas keessa seentee lolaa jiraachuu mootummoonni tokkooma Afrikaadhaatii fi hawaasonni addunyaa akka nuuf hubatan barbaanne jedhe. Torbaan dabre mootummoota tokkoomeef gumiin nagayaa kibbaa Suudaan lola uummata jidduurraa dandamachiisuuf waraanni 4,000 kan mootummoota Igaad akka ergamuuf murteessuun ni yaadatama. Mootummaan kibbaa Suudaan ammoo biitti teenya nagaya qabdi loltoonni ajaja mootummoota tokkoomee jalatti hojjetu nun barbaachisu akka jettees mirkanaawe. Biyyoonni Itoophiyaa fi Ruwaandaan maqaa nagaya eeyduutiin ajaja mootummoota tokkoomee jalatti loltoota isaanii kibbaa Suudaanitti erguudhaaf qophaa'uu addeessanii jiran. Mootummaan kibbaa Suudaan ammoo Itoophiyaan finciltoota Riyaak Machaariin hoogganamu deeggarti jechuurraa sodaa qabaachuutu himama. Washingtonitti abbaan heeraa murtii Muslima ugguree
lammiileen biyyoota torban Trump Ameerikaa seenuu ugguree yeroo ammaan tana Ameerikaa seenaa jiran. Mootummaan Ameerikaa murtii abbaa heeraa tana garagalchuudhaaf iyyannoo galfatee jira. Oduu tana bal'inaan oduu booda isiniif dhiyeessina. Oduun har'aa raawwatte. Buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultuumi odaanii dambiinoo gosa kamii yaa dambii yamattantu ishee sanyii daabeessa akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa. Ammanal beedaan jiree hundeedhaan si buqqisa jajjabaa kormaa yaasee mataarra si deemsisa amman sirra bobbaasa nu dhaga'iyyee haadhoti qoosiif himnaa lammii keetiif sabni kee tusni bilisoomaa kan barreeraansee hin ilaaliin ilmarmaa takka gadii takka olii jireenya dhala namaa jedhee dabalee. Halkanii guyyaa yaadaa gubadhee keessa kooti. Kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti. Barriin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaalchinaan dhaadannoo godhatteetti. Nu dhaga'iyyee haadhoti qoosiif himnaa lammii keetiif sabni kee tusni bilisoomaa kan barreeraansee hin ilaaliin ilmarmaa takka gadii takka olii jireenya dhala namaa jedhee dabalee. Agadaa bal'ashiiti. Adeemasi amashee maallusee. Agadaa bal'ashiiti. Adeemasi amashee maallusee. Akkamiin diina gombisu. Rasaasaan diina gombisu. 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 Rasaasaan diina gombisu. Rasaasaan diina gombisu.
sagantaan sagalee Oromiyaa deeggarsa Elsa Abaateetii fi Addis Travel ni gargaaramaa muuxannoodhaa fi ogummaa bakka bu'ummaa waggoota 15 oliif qabnutti gargaaramuudhaan addunyaa guutuu keessatti karoora deemsaaf qabdan irratti isin gargaaruudhaaf qophiidha. Addis Travelin bakka mijaawaa 1821 University Avenue St. Paul keessatti argama. Odeeffannoo caaluu argachuudhaaf 651 duwwaa yookiinis addistravel.net irratti nu qunnama. There are great programs on KFAI radio that speak to the Somali community. But there's only one Somali radio that speaks with funny English. I'm Abdirizak Bihi. I'll talk with a lot of Somali people who are working hard to build a stronger community, as well as everyone else who supports and encourages the success of this community. Tune in on Fridays at 1 p.m. during the month of February for the Somali program that speaks with funny English, right here on Fresh Air Community Radio. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo beeksisa adda addaatti isiniif qabnaa. Beeksisoonni kunii ilmaa kaduraa kun jechuudha waa'ee immigireeshinaati wajjin walitti hidhaadha. Magaalonni St. Paul, Minneapolis akka magaalota dahannoo namaaf kennanitti lakkaawama. Sa'iid maaltu jira St. Paulitti? Sempoolitti galatoome Abdul Jaliil kun beeksisni tokko kenname bulchaa magaalaadhaa kan magaalaa Sempool jechuudha Chris Coleman fi akkasumattis itti gaafatamaa poolisaa Sempool Todd Axel jedhaman ummata hawaasa wajjin marii godhuu barbaadan ummata waala amma deemuuf naannoo kana jiruu fi biyyattii keessa jiru hundarratti mari'achuudhaaf rakkinna qaban imaamota wajjin manguddoota akkasumattis hogganoota hawaasa wajjin walitti dhufanii marii tokko godhuu barbaadan maaltu rakkatan maal isin gargaarra wanni isin akka hubannu barbaadan maali wanni isin haleelli yookaan ammoo dhagayamni keessan maali rakkinni keessan maali koottaa dubbisa garteen nuun haasawaa yoo yaada keessan argine hubanne rakkoo keessan hubanne sodaa keessanis ta'e qalbii keessan waan isin keessa jiru yoo hubanne isin gargaaruu dandeenya kanaafuu kana irratti mari'annaa koottaa nu qunnamaa jedhan guyyaan February 8 baatii kana jechuudha arri 5 guyyaa 3 booda jechuudha bara 2017 sa'aan galgala gara magribaa sa'a 6 p.m. jechuudha haga sa'a 7 walakkaatti jaarra haga sa'a 7 fi walakkaatti bakki itti walitti dhufan ammoo 1247 San Antonio Skyline Tower kun gartee mana guddaa ka St. Paul kana gartee ka banguddoon Oromoo hedduu galan
Mana dheeraa san namni hin beeku. Taargeet wal cinaa. Targaanti cinaa kan San Antonio jennaan nama hunda beeka gartee manguddoon Oromoo hedduu jira. Gartee community room jedhamee bakka tokko jira fooqii lammaffaa gubbaa yoo dhayitan bakka sanitti wal gayaa koottaa dhaqaa namni hundi magaalonni kun lameen fakkeenyaaf St. Paul fi Minneapolis ajaja Donald Trump baasee pireezidentichi baasee irratti magaalaalee nuyi nama qabnee hin kenninu baqataa as jiru nama garteetiin seeraallee jiru ka seera alallee jirullee walitti qabnee kenninee kan qabnu jechuudhaan warra falmate yoon kennine bajeta yookaan maallaqa isinirraa mura jechuudhaan pireezidentichi magaalota itti dhaadate keessaa tokko. Kanaafuu walumaa galatti wanni jechuu barbaanne beeksisni kun Feebruwaarii 8 galgala sa'a 6 haga sa'a 7 fi walakkaatti koottaan wajjin mari'adhaa isinin jechaa jiranii dhaqa kanuma. Tole bareedaadha waan Tirampii fi murtiilee garaagaraa tan torbaan dabrees kannee biyyoonni biyya tana qofaa miti biitti alaatillee irraa iyyaa jirtu san booda irratti irraa haasa'uudhaaf jiraanna waa'ee liyyuu poolis irraa haasa'uun oduu keessa ture. Waa'ee liyyuu poolis karaa baalee kanaas rakkuma akkas fakkaatuutu jira jechuu ati waan jala deemte qabda sanirraa akka dhaggeeffattoota keenyaaf waa himtuun barbaada. Galatoomii Abdul Jaliil gabaabamatti gaa wanni kun beeyta akkuma ati karaa Oromiyaa bahaatirraa ibsitetti rakkinni liyyuu poolis kun baalee keessatti illee daangaa hundarraan babal'atee akkuma torbaan lameen dabre jiru hundatti akkasuma fakkaata. Garuu wanni addaa takka of isin himuu barbaadu asirratti dheengaddaa fi kaleessa jechuudha dheengadda baaleen bakka sawweena jedhamtu jechuun kun akka lakkoofsa duriitti aanaa gindhiir jechuudha. Sawweena laga qillisaa bakka jedhamu ganda raayyaa keessatti waraanni liyyuu poolis dhufee weerara geggeesseen yeroo san gartee hidhattoonni Oromoodhaa yookaan uummanni manguddoo kan ifirraa ittisuuf deemu naannoo san hin jiru tasatti dhufanii dubartoota lama achitti ajjeesan jechuudha. Akkaataa hamatti akkaataa suukaneessaadhaan isaan san ajjeesanii takka inumaayyuu intala dubaraata geette jechuun tu himama. Kanaaf dhugumatti akkaataa garteetiin hamaadhaan waraanni kun hidhatee deemee isaan kan ajjeesuun hedduu uummata dallansiise. Kana malees ammas burqaa dhaaree naannawa akka jawaab achuma keessa naannoo san jechuudha sanitti illee kaleessa dheengadda gabayaa dhufee bakka uummanni gabayaa irraa wal bitatu dhufee hedduun uummanni dhiiraan jiru kan jiran dubartootaaf ijoolleedha isaan illee saamee dararee tumee garteeti miidhaa guddaa irra geessee saamee achirraa deeme. Haala kanaan ammas waraanni mootummaadhaa konkolaataan 3 warri makalaakaa jedhaman kun jechuun waraanni ittisaa kan mootummaa federaalaa kan wayyaaneedha achirraa garas dhufee karaa qillisaa sanitti taree jira garas deemee jira imalee kanaafuu haleellaa kanarratti ammoo beellis naannoo sanitti dabalamuudhaan ummata biyyaa akkamitti akkamatti miidhaa irra geessisaa jira garuu gaa ummanni abdiin mudhanne akka durii miti amma naannoo tokko waraanni sun dhufu walii tumsan walitti iyyatanii eeruu walii dabarsanii walitti iyyatanii akka gaaritti firraa ittisaa jiranii haa ta'u malee gaa beelaa fi ammas gartee meeshaa adda meeshaa gayaa dhabuudhaatu isaan ittisaa jira isaan rakkaa jira laal nama beela qabu kasanuu meeshaa gayaa hin qabne ka ergarama qabu kanaan rakkina guddaa irratti gayaa jira karaa madda walaabuutillee karaa oliittillee haga moyyaleettillee haalli kun deemaatuma jira gammoojjii kana keessa beela guddaa akkaan takkaan argintu jira ammaan tana Baalee keessa beeladaalleen dhumaa jirti namni immoo jireenya ummataa kun beeladaadha yoo bishaan hin jiraanne wanni nyaatan yoo hin jiraanne yoo beeladaan hin jiraanne miidhaa guddatu deemaa jira akkaan haala nama gaddisiisu ammaan tana Baalee keessatti mul'ataas jechuu barbaadeetti gabaabatti. Tolee gaariidha egaa as geenyeefuu ammaan tana gara waan biyya tana keessatti deemaa jiru kanatti achi tarkaanfannaa torbaan dabre guyyaa jimmataa abbaan heeraa mana murtiidhaa tokko Waashintan irraa murtii asiin dura Doonaald Tiraamp murteesse san kawaa'ee godaantoota garan as deemu yookiin immoo warra viizaa harkatee biyya tanatti as deemu yookiin baqattootaas haa ta'u keessattuu kan biyyoota torbaa aaggatee kophatti baasee warra amantii islaamaa hordofu ugguree ture inni abbaan heeraa kunis inni uggure san matuma siidhaatu uggure mee san irraa waan himtu. Abdul Jaliil gaa tana namoota nu dhaga'aniif himuun hedduu nama rakkaa maalii fi biyya nu irraa dhufnetti mootiin hin kasasamu yookaan himatamuu jedhama.
wanni pirezidantiin murteessee waan hojjetamirraa akka rabbiirraa bu'ee itti ilaalamaa dur jechuudha har'allee akkasumatti jira cunqursaan biyya cunqursitootaa keessatti pirezidantiin biyya tokko aangawaa ol aanaa biyyaati haa ta'u malee namni wiyyuu seeraa ol ka jiru hin jiru seera barreeffame tokko heera lafa kaayame tokko olitti ka laalamu hin jiru yoo rabbi taate malee akka seera isaaniitti kanaaf namuu guddaa ta'e xiqqaa ta'e seera jalatti buluu qaba kanaaf Minnesota fi akkasumatti Seattle Washington State lamaan kun abbaa murtii ka federaalaa ka Seattle jirutti himannaa dhiheessan kun maal jedha labsi yookaan ajajni President Donald Trump kenne kun ka biyyoota torbarraa lammiiwwan biyyoota torbaa kun asin seenin jechuudhaan uggure kun maatii hedduu miidhaa jira maatii hedduu gargar baasaa jira miidhaan inni geesse kun ammootuyyuu seeraa ala kanaafuu jara amma nama miidhamu kan haadhaaf ilmoo addaan baasuun kun waa hedduu maatii addaan facaasuun kun ogeeyyii yookaan ammoo barattoota biyya san dhaqanii achirraa as deebi'aa jiran karatti qabuun kun dirree xayyaaraa keessatti ummata gaaga'uun kun rakkinna guddaadha kanaafuyyuu wanti kun nurraa ka'uu qabaa ugguruu qabda jechuudhaan himannaa dhiheessan himannaa san akka gaariitti dhageeffatee abbaan murtii kun James Robert kan jedhaman ka Seattle Federal Court ka jiran konyaatti murtii kenne murtiin kunis waan akkaan biyya tana rifachiise jechuu warra mootummaa maal jechuudhaan ajajni President Donald Trump kenne ka imaltoonni yookaan lammiiwwan biyya torbaa asin seenan jechuudhaan kaa'e sun ammaaf ka'uu qaba yeroof jechuudhaan ajaja kenne ajaja manni murtii kenne namni diduu danda'u hin jiru seera kun gartee seera kanaaf yeroo sanitti warri Homeland Security jedhama ka naannoo eegumsa biyya keessaa ka jedhan warri ammoo federaalaa ka garteetiin ammallee custom and warri godhaa jedhan kun gartee nama bakka sakattaa godhanii nama wayita seenu viizaa kennanii dhawanii seensisan kunii fi warri daangaa biyyattii hundinuyyuu fudhannee jechuun harka ol baasan maaliifi waan abbaan murtii tokko heeraan dabarse namni tokko ajajaan kennuu hin danda'u heera biraattu jiisa malee bakka biraa iyyannoo galfattee jiisa diiguu dandeessa malee deeguun kanaaf akkaataa nama dinqisiisuun akkaataa addunyaa keessatti ta'een argamin jechuun ni danda'ama seenaa ammaa kana keessatti jechuu kiyya ta'uun ni mala yeroo biraati garuu yeroo ammaa kanatti kan dhageenyu kana keessatti ajaja Donald Trump baase ka ummata kana ugguruu kana ka baqataa ugguruu sanillee yeruma san kaasanii daddafaa as girsaa jechuudhaan kaleessaaf arra garteeti warri roopilaalee ka duraan garteeti keetan fudhannu nu nama feenu jedhan sunillee ni fudhanna jechuun harka baasanii yeruma san ummanni hedduu kaleessallee seenee jira namni maatiin irraa qabame hundinuu ka green cardii qaban ka baqatanii biyya alaa biyya fi jiran yookaan biyya biraa keessatti tarkaanfatanii fakkeenyaaf warra yeroo inni ajaja baasu qilleensarra jiru ture warra karaarraa deebi'an asganii New York irraa deebi'an Boston irraa deebi'an kun hundinuu achitti amma deebi'anii daddafanii ajajni kun hagam turaan beekamu haga February 21 yookaan 17 garuu san duratti yeroo san gaa pireezidentichi dallane kanas himuu pireezidentichi akka malee dallanee akkaataa nama yaachisuun waan tokko darbate kana jechuun barbaada inni gaa waan Twitter jedhamtu jira tweet godha waan computer irratti barreessu jira namni afaan Oromoo namni afaan Ingiliziin beeyne gaa waan kana gaa ogummaan qabu telefoona irraa walitti gartee internet irraa waan namaan dubbatu tokko jira inni achirraa maal jedhe yaanni namichi abbaa murtii ifiin jedhu sun abbaa seeraa ifiin jedhu sun baase sun waan ka biyyattii miidhu kuffisuu qabna waan badduu dalagaa gogummaa dalagee amma irra mohanna jechuudhaan dhaadatee dubbate sun ammoo hedduu abbootii seeraatii fi namoota ogeeyyii biyyaa rifachiise maal jechuudha nama tokko abbaa murtii tokko ka seeraan muudame fakkeenyaa namichi kun James Robert ka jedhamu George Bush nama muude sagalee senatara keessatti 99 argatee abbaa murtii ta'e 99 Democratic Republican wajjirra jechuudha namichi kun nama sagalee guddaa argate nama tokko mootummaa keessatti nama tokko ka muudamee abbaa murtii ta'e tokko pireezidantiin biyyaa tuffachuu jechuun if tuffachuudha mootummaa isaa tuffachuudha jechuudha gartee kanaaf nama abbaa seeraa ifiin jettu san jechuun waan xiqqeennaati waan pireezidantii tokkorraa eegamuu miti kunilleen akkaan ummata rifachiise. Yoo yaadatte achiin dura namitti attorney generaliin biyya tanaa lakki justice wannidha
namni tokkollee na jalatti namni tokkollee kana jala jiru dubbii isaa kana dubbii murtii Trump kana akkam fudhannee jennaan oguma san faayirisii godhee yaadattee isiin sun gartee jarri kun isii hojii hojjetaa maal si jalatti hojjetan galatoomi maal si fakkaate isiin tuni beetee itti aantu haga namni biraa muudamutti abbaa alangaa ol aantu maal jechuu akka biyya Itoophiyaatti jechuu Minister of Justice jechuu Minister of mana murtii jechuu ministeera mana murtii jechuu mana murtii heeraa ministeera namitti sun itti aantu yeroodhaaf eeggataa jirtu. Akka seerri kun fudhatame yeroo san ari'ee nama biraa bakka sanatti galgaluma san muude. Amma maal jechuun manni kun bar manneen murtii hedduu jira akka federaalaa san jala jiran jechuudha isaan sun hundinuu. Amma dubbii sana itti adeemnu maaltu ta'ee yoo jettee gaafii itti aanu na gaafatte. Waan ajaa'ibaatii irrifatan hedduu rifatan maaliif fakkeenya xiqqaa tokko haafennu akka namni nu dhaga'u nu hifatuuf amma poolisiin tokko si qabee tikeeta si kennee tikeeta san seera malee naa kenne yoo jette eessa dhayxa mana murtii dhayxee abbaan murtii sun sirratti mura ajajaan poolisaa sirraa kaasuu hin danda'a hin danda'u waan mana murtiiti amma waan mana murtii kana mala waan dhabaniif waan tokko godhuu barbaadan. Daddafne ejjennoo qabna galchan warri ogeeyyiin seeraa yuunivarsiitii adda addaatirraa kaleessa dhageeffataa oolee CNN irratti maal eegaa jiran daqiiqaa sanitti ejjennoo galfachuu hin danda'an ture jarri kun jedha. Garuu wal mormaa jiranii waliyyuu hin galle osoo wal morman galgalaan gayan kaleessa galgalaan gayanii ejjennoo san fuudhanii gara galgalaa mana murtii geessan. Warri kun maal 9 circuit jedhaniiti abbootii seeraa sadiitu jira ammallee ka amma kanaa olitti jiru hedduu jireessa jechuudha. Akka Itoophiyaatti maal jechuu akka biyya irraa dhufneetti kun ka gadaanu kareef murteessee amma ammootu higher court jedhama mana murtii olaanaadha booda ammoo supreme court gubbaa san jira. Osoo achi hin geenne amma kanatti dhiyeessuu qaban. Kun abbootii murtii sadiitu jira. Sadeen tun namni tokko Jimmy Carterin muudame tokko Obaamaanii tokko ammootu warra Ripaabilikaanii tokkoon eenyu akka ta'e hin beeku amma afaanirraa arrabarraa na bade saniin muudaman jechuu jarri kun. Jara kanatti kenninaan jarri kunis iyyannoo Donald Trump hin kuffisan. Maal jedheen hatattamatti waan kana murteessaa jiru hatattamatti wanni goonuu hin jiru qoratamuu qaba haga boruutti qopheeffadhaa maali wanni isin rakkattan murtii kanallee irrifate kunillee sirrii miti jedheetiin aare pirezidaantichi jechuudha. Kana yoo laallu ardhaan tana Ameerikaa keessatti raafamiinsa guddaa daddaaqinsa guddatu mul'ata gara kanaan haa ta'u ammoo wanni guddaan ardhaan tana godaantonni yookaan ammoo wanni baqattoonni argatan qaawa kanatti gargaaramuudhaan namoonni maatiin addaan bayan hiree argatanii as girrisaa jiranii ammoo waan tokko dubbatame. Yoo amma manni murtii kun borganama yaada Donald Trump fudhatee waan ati jette dhugaadha hojiirra oolchina jedhee abbaa seeraa isa yoo diige namoonni qilleensarra jiran maal ta'uuf deemanii yaada jedhu jira. Bakka sanitti bakka sanitti ammaan tana waliigalteen hin jirtu. Kanaaf jecha Supreme Courtii dhaqa dubbiin. Maaliif murtiin gidii tanatti konsensasni yoo dhabame. Bakki dhaquudhaaf jiraatu Supreme Courtiidha. Supreme Courtiidhaatu haga Supreme Courtiin walitti haasoitu jarri xayyaararra jiru. Xayyaararra jiru as bu'anii ammoo maal jedhe warra abbootiin seeraa dubbatanii jiran kaleessa namoonni eega lafa Ameerikaa lafa tuqanii miilli isaanii lafa ga'e deebi'uun irra jiru. Maaliif badii isaaniiti. Mormii mootummaa hedduutti ta'e waan ta'eef kanaafuyyuu maqaa nu badaa jechuudha jiranii sun akkaataa kanatti mul'ataa jechuudha. Amma gabaabduuratti dubbiin tun akka jettutti namni biyya tanaaf viizaa argate. Ol seenuudhaaf. Yoo seenee ammaan tana qaawa kanatti dhimma bahee seenuun hedduu barbaachisaadha. Seenaa jiran kaleessa seenanii jiran arra seenaa jiran kararra jiran namoonni lammiiwwan Somaalee kanatti danqamanii Keeniyaa dhaqanii achi as deebi'uu dadhaban Kanadaa dhaqanii as deebi'uu dadhaban naannoo adda addaa deeman. Lammiiwwan hedduu kabiyyoota adda addaa. Nama garii viizaa isaanii fuudhaniitti rivook jedhanii irra katabanii viizaan san haidhee jira kaafnee jira. Jarri san cufti ka'ee jira. Ayyaana deebisanii viizaa haaraan irra maxxanfamee fi biyya tana seenuudhaan ayyaana san amma ni qaban. Yeroo sanatti ammatti. Inumaa baqattoonni 2,000 kanarra jedhanii qophaa'aa viizaa fixatanii taa'aa turan jedha. Manni warri dameen baqataa tokko. Kanaafuu isaanis ammaan tana guyyaa gabaabaa keessatti gaa yoo gara baadiyyaa jiraatan rakkinnaa garuu qunnamaa jirraa daddafnee qaawa kanatti gargaaramnee as girrisuu qabna akka jedhutu jira. Maal akka ta'uuf deemu gaa bulleen laallee. Nama dhufan maaliif akkumaan siin jee yoo jajiin
warra gadii kun irra walii galuu dadhabe. Warri gadii ammaan tanaa uggurri Trump irra kaa'e kun karaa malee irra kaa'ame tanaaf jecha namni seenuu ni danda'a murteessan. Yoo warri gama isaa jiru kabiraa ka'ee lakkii uggurri san akkuma ta'etti akkuma jirutti jiraachuu qaba. Uggurri san jiraachuu qaba yoo kaja'u taate waliin taanee jechuudha warri heeraa. Kanaaf dubbiin isaanii Supreme Court dheeyte. Supreme Court gaafa dheeyte baatii irraa haasawan. Baatii lama irraa haasawan. Rakkoon hin jirtu jechuu kiyya hamma gabaabaa kana. Toora baatii takkaa baatii lamaa kana dubbiin achi deemuudhaaf ajandaa irra taa'uudha qaba. Kanarraan ammaas. Hagasuu dubbiin tuni qaawni ni jira. Qaawa kanatti dhimma bahanii haga dandeemutti as yaa'uu qaban. Keessattuu immoo warri giriin kaardii harkaa qabu. Ka biyya alaa dhaqee as deemu. Xalayaa kophaadhaa takka tangartee waan kiyya kana weeviin godha jettu akka namni kun mallatteessu eerpoortii irra godhaa turan jettuutu torbaan dabre haasawamaa ture bal'inaan. Kanaaf namni tokkolleen achi keessatti xalayaa san foormii san guutee jaratti mallatteessuun akka irraa if eeganta jettu. Eegan jedhamu. Akka biraatti. Abbootii seeraa kana eegantu jira. Keessattuu ammaan tanamee gara boodaatti hawaasarra ergaa qabnaas dura Trump kanatti mee itti hafuufnu waan. Trump kana egaa gaasalaa'uu ammaan tana maaltu deemaa jiraata jettu kanuma wajji waliidhaan fakkaata. Gaariidha. Abdujaliil kanatti maal si fakkaate torbaanuma kana keessa waa'ee biyya tanaa yoo irraa dubbanne hedduu waan nama gaddisiisu hedduu jira. Ka akkuma ka immigireeshinaa kun nama gaddisiisetti. Osoo achirraan dabarre. Amma ilma namaati. Achirraa as deema. Bakka takkarraa as deema. Kunoo achittiin deemaa warra keenya birattiin deemaa yookaan akkuma ta'ettuu biyya tana seenuudhaaf murteeffatee karaa kanarra jira. Dirree xayyaaraa eega dhufe booda nama kana guuchi deebisan. Nama kana waan itti dhagahamu jira. Yookaan immoo gaafa dirree xayyaaraa biyya irraa dhufu sanitti xayyaaraa yaabbachuudhaaf deemu. Xayyaaraa kanan kortu maali? Ati karaa biyya sanii deemuu hin dandeessu jedhaniin. Namni kun namaanillee nageejji'ee qabeenya illee itti baasee bakka isaan keessa jira immooshinidhaa jiras keessa. Malee wanna kana akkamitti wanni kun laalama takka isaanii talammee isaadhaa immoo addunyaa tan guutuu keessatti bakka eerpoortiin jirtu tan nama gamanaas deemuuf bakka eerpoortiin jirtu hundattuu namni biyyaa akkuma asitti illee Niiyorkitti namni biyyaa bahaa turetti haaseenanii jedhee san hundaa jira. Immoshina kana hundaa waan irraa jettu qabda. Dhugaa kun waan jechaan ibsuu hin danda'amu miti Abdul Jaliil iftay ilaali. Sihii biyya takkatti godaanuuf deemu gara Ameerikaa dhufuudhaaf deemu yookaan ammoo ati biyya dhayxee biyya takka fira laaluuf deemtee ilmaan ta'e asit dhiiftee maatii kee asit dhiiftee deemuuf guu deebi'uuf deemtu addaan yoo cittu akka nama laga gamaa gamanatti laga guutuu kayoomuu gadi hin irranne tokko keessatti gamaa gamanatti wallaalaa umrii kan akka jiraachuutti jechuudha. Hireen ati gartee asitti deebi'uudhaa yeroodhaaf yoo hin jiraanne maatii kee addaan baatee namoonni daa'imman xixiqqoo abbaaf ilmaan addaan bayanii jiran barattoota gartee barnoota yuunivarsiitii isaanii fixuudhaaf akka biyya deemanitti asii itti deebi'an karaan itti cufameetiin hafan kana hunda yoo laalte namoonni kun hedduu imimmaan argita yeroo hundatti imimmaan nama harcaasu argita warra gaddeetiin achi taa'eetiin garteetiin gadadoo isaa mul'isu argita. Kanaafuu addunyaa keessatti kaleessa akka jirutti Awustiraaliyaa mitillee dhiifama Awurooppaa fi Ameerikaa kana keessatti hiriira daangaa hin qabnetu ummata gartee nagaa ka biyyattii kun ka'ee akkamitti akkana gootan kun haala Ameerikaa faallessu. Demokraasii yookaan mirga namooma gartee kabajuudha. Namaa rifaatuu Ameerikaan qabdu ummanni kun qabu biyyi tun qabdu. Hundee biyyi tun irratti ijaaramte ta mirga namaa eeguudhaa san faallessa jechuudhaan ummanni akka jirutti hiriiree iyyansa guddaa irra ture gartee kana argite gartee. Kanaafuyyuu qalbiin si baddi si booroyti warra miidhame si agartu yeroo ammoo ummanni biyyaa kun sii ka'ee si falmatu. Dhugaa. Gartee hamilee si dhagahamaa jechuudha. Keessattuu amma Kanaadaa yoo kaafte gotan yaa ummata baqataa ummata godaantota rakkina qabdan hulaan tiyya isinii bana koottaa biyya kiyya seenaa hin rakkatina jedhanii itti dubbatan maaliif Kanaadaan laal biyya laaftuu miti biyya Ameerikaa wajjin ollaati biyya Ameerikaan doolaran dhiibbaa irra gootu biyya meeshaadhaan waa hedduu dhiibbaa irra gochuu dandeettu. Kana osoo beekanuyyuu rifaatuu ummataa qabanirraa ka'anii hulaan ta'een isinii bana waan pireezidentichi kun godheef jettanii rifatinaa koottaa jechuun isaanii kun hedduu garteetiin waan namatu akka jechuuti.
Kana. Hedduu isaa nama tuqa. Duuba wanni gartee nama dhibe tokko wanni pirezidantii kanaa hedduudha nama dhibaa jira. Akkanu gartee duratti pirezidantiin yookaan xalayaa isaatillee qopheeffatee waan ja'amullee namaan mari'atee akkasitti gartee waan ja'u kana ja'a. Buddeen kana immoo akkuma afaanirra nama dhufetti namicha kun qusaasha waanuma fedhe waanuma gartee gaafa duraa san ja'u san ammaan tana pirezidantii eegatee booda jechaa jira. Jarri isaa kana gorsu numa jira national security advisoriin numa jira warri biraalleen kaawunsilli biraalleen numa jira isa kana gorsu maaltu deemaa jira yeroo garii CNN kana gulaaltu namicha tokko maqaa dhawaa oolan harkanii guyyaa baanan ja'aniini isa san maqaa dhawaa oolanii hogguu gara biraatiin Kalian Kanuwenis Nengadda Hono Fakti Akarakana Janani lucky there is an alternative fact jette Duga Jirutarale Duga Birati jira jetti dubbi afaan gosa biraa tokko taasifama jira Ameerikaa keessatti wanna karaan dhageenye wanni Twitter tu maali Abdul Jalil dhugaa keeti kanarraa waan kaleessa dubbisee jira White House akka maleetti daddaaqinarra jirti karaa odeeffannootiin fi karaa ajaja kennuutiin ka jedhutu jira. Maaliif jennaaniin amma fakkeenyaaf namichi Steve Bannon kaati jettu kun gartee isa karaa gorsaa dhufee ammallee akkuma itti gaafatamaa garteetiin isa kanatti irratti dhiibbaa guddaa qabu kun namichi kun achi keessattii fi namichi ammoo White House bulchu hedduuyyuu rakkinni akka jirutti hima. Maaliif waan kun dubbate kun hin faallessaa rakkinna jiraa jechuudhaan gaazexeessota irratti dubbatamaa jira. Garuu wanni guddaan kanarratti dubbatuun irra jiru maali? Pirezidantiin tokko akkuma afaanii dhuftetti hin darbatu nama isa gorsu jiraachuu qaba. Dippiloomaasii jira, seera addunyaa lafa kaa'etti jira, pirootokoolii jira. Pirootokoolii kun gartee naamusa itti dubbachuu qabdu jira. Kanarraa yoo ilaalte Donald Trump akkuma nama garteetiin karaa deemuu tokkotti dubbii daddarbata. Fakkeenyaaf uunu amma fakkeenyaaf biyyoota michuu Ameerikaa ta'an, jaalalloo Ameerikaa ta'an, kayoo Ameerikaan garteetiin qufaatu haxxifattu gartee funyaan qabatanii funyaan bira ta'aniitiin garteetiin qufa'an uummata akkana akka Austraaliyaa kun michuu isaaniiti. Warroota ammoo afaan Ingilizii dubbatu biyyoota shanan garteetiin michuu Ameerikaa jedhaman keessaa takka. Prime Minister biyya sanii muummichi ministeera akka biyya sanii Malcolm Turnbull achirraa dhiyoota na bilbilee telefoonaan dubbisee ture Donald Trumpin yeroo dubbisu waliin haasawanii maal jedhe it is the worst telephone call jechaa dubbate dubbii telefoon akka dubbatan kana argine maal itti cufe namichi itti cufe kun jechuudha Donald Trump itti cufe maal irratti Trumpitu itti cufe Prime Minister biyya Austraaliyaatti telefoona darbee cufe jedhan maaltu akka maaliif waan tokko jira waliigaltee tokko jira garteetiin bakka Austraaliyaa san keessa odoola yookaan lafa xiqqoo bishaaniin marfamte ta'e keessa baqattoota seera malee biyya seenan 1,200 achi jiran. Warra Burunaay ta'uu dhaban. Warra Burunaay kan biyyarraa. Anatti hin fakkaatu fagoorraa dhufanii reessa dhufan hin beekwani achi ta'an. Uummata san Obaamaan gartee waadaa seeneef ministeera kanaaf Austraaliyaaf nama 1,200 kana nutu isinirraa fudhataa rakkoon hin jiru jedha. Ministeerichi kunis amma dhufuun irra hin turre eega kaasan dubbii keessa kaasenat fakkaata. Dubbii kana kaasuun kaase. Waan oolleen kaase kale. Ani Obaamaa miti jedheen. Waan galata guddaa Obaamaan uummataa godhaa jira. San nama an isaa miti jedheen. Namni irratti nama advanteejii nurratti yookaan ammoo faayidaa nurraa namni hundi nutti gargaaramuu hin barbaadu. Kana waan akkanaa jechuudhaan dallanee dubbate. Kanarraa hedduu rifatan. Waa hedduu barreessaa jiran waa'ee kanarraa. Ammas warra gartee fuuldura dhufee akka 911 yookaan immoo Boostonitti gartee waan teessan dhukaasa Boostonitti teessan waan akkasiiti warra akkas godhuudhaaf jiraatu as guurraa jechuudhaan dubbata. San malees waan tokko eega kana kaafne beekta amma Meeksikoo wajjin pirezidaantii Meeksikoo wajjin illee torbaanuma san keessa dubbatee ture. Waa'ee daangaa irratti gidaara yookaan ededa ijaaruu kan irratti dubbatanii eega dubbatanii isintu baasaa nun baafnu jechuudhaan mormii eega godhanii booda. Kanaa miti warra achirraa nuti seensiftan kana yoo ati ugguruu dadhabde aanatu loltoota Ameerikaa achi fida jechuudhaan sagalee dallansuutiin dubbate hedduu rifachiisa jechuudha kanallee yoo laalte garteetiin dubbate amma san malees Norway yoo laalte Norway tun michuu Ameerikaa guddoodha dhiyoo tana
muummichi ministeeraa kan Norway inni durii tokko dirree xayyaara dhufe inni kun amma ministeera jechuun irratti barreeffamee jira. Baasaboora inni qabu baasaboora dippiloomaasiiti dirree xayyaara dhufe. Maaliif dhufe? Isaan wajjin wal qunnamee breakfast maal kan jedhamu tokko jira gartee bakka itti wal ga'anii waan dubbatan tokko kabajaa mageessummaa kabajaa ta'uun dhufe. Dirree xayyaaraatti daqiiqaa 40 irraa haga ta'a tokko teessifamee aatimaa Iraan dhayite bara 2014 akka hidhee ta'ee namichi kun walgahii international walgahii tokkoof wannaa dhaqee ture. Teheraan biyya Iraan dhaqee ture. Isaaniif jecha qabame osoo ministeera ta'uun isaa argamu. Osoo ammoo namni dippiloomaasii baasaboora qabu. Lammii Norway. Biyya biraa. Biyya kan asiin duraayyuu yeroo meeqa viizaan Ameerikaan dhoyiteef irra jiru. Biyya kana kaseen qabamee booda salphinnaan gartee achi ta'ee achi deebi'eetiin seene garuu deebi'ee wanni jedhamaa seeta. Ameerikaan michoota isii hedduu dhabaa jirti. Wanni amma godhamaa jiru kun qaanyii guddaadha salphina guddaadha jechuudhaan dubbate. Kana yoo laaltu. Ammallee daddafnee irra deemuun nurra jira. Isaan qabnu keessattuu amma Kanadaa yoo laalte amma Kanadaa tana wajjin Ameerikaan michuu guddoodha. Warra afaan tokko dubbatu. Warra biyyaa ollaati. Warra waan Ameerikaan waa achi lolli tokko dhufe anas wajji seena jettee Kanadaa warra dubbatu. Isii tana wajjin ammaan tana paarlamaan Kanadaa marii guddaa godheen namichi kun akka maraataatti ilaalaa jiran. Namni kun nama maraataa biyya bulchuu hin dandeenye pirezidantiin kun kama waan arge godhaa jiru. Ka addunyaa tana laaquuf deemu ta'uu dubbataa jiran. Kanaaf ammaan tana yoo inni gartee akkanatti miidhaa kana geggeessee dhugumarratti godaantota yookaan lammii biyya alaa kanarratti kana fudhate akka Kanadaan namoota fudhachuudhaaf balballi isii banaa ta'uu irra deebitee dubbataa jirti. Sanii alatti illee Jarman maal jechaa jirti? Dura dubbii maraataa jettu saniin ganama dheengaddaan se'a. Dheengaddaa akkana faxara bakka takka breakfastii bakka warra amantiidhaa tokkotti godhuudhaaf deema. Kana gartee haasawaa isaa wanni jalqabeen shawii tokko qabaachaa ture. Apprentice moo maal jedhaniin shawii san namni biraa fudhatee jira. Ammaan tana Arnold Schwarzenegger isaatu fudhatee jira. Amma kana eegaan achirraa deeme Arnold fudhateeti kunoo reetingiin isaa yookiin immoo namni isa daawwatu. Khalaas dhabamee inni kasaaree jira. Rabbii ja'aati isin cuftinuu rabbi kadhadhaaf. Pray for him, pray for Arnold. Amma wanni dhaqee fi wanni jartee jara san biratti haasa'uu fi wanni immoo inni akka waan guddaadhaatti dura aanfatee deemu san waan mataasaa pirezidantummaa hoo ta'eeti maalirraa waan akkasii irraa dubbata. Namichi maal jedheen deebisee amma kottu bakka ol jijjiirraa kottu bakka ta'e fudhadhu anillee gartee bakka san naa lakkisii nama nagaa. An pirezidantii ta'a. Duuba kanarratti numaa waan na yaadachiifte achirratti waan tokko dubbatee beeyte warri amantiidhaa jaarmayoonni amantii akka siyaasaa keessaa qooda fudhatan jechuudhaan labse. Kana amma duraan dhoogaadha. Weetti Ameerikaa keessatti maaliif jaalatta Awurooppaa keessattis ta'ee maaliif ta'ee biyya hedduu keessatti the church and the government addatti dalagan. Sekular jechuudha. Sekular ta'uudha weete. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti dur ortodoksiidhaa fi nugusni tokkoma. Waliin bulchan. Waliin biyya bulchan. Eega dargiin dhufe addaan baatee dubbiin tun beete. Maaliif amma inni maal deebisuuf deema jechuudha. Warroonni amantii ka gartee wannaa qaban gargaarsa mootummaadhaa qaban warra charitable organization warra ta'an kun akka mootummaa keessa sagalee qabaachuuf jiraatan kan jedhu sun hedduu uummata rifachiise. San amma irra deemnu booda dubbannaa. Amantii yoo taates bakka tamit dhaabaa laata ka Juushittis dhiisee ka Islaamaatti dhiisee ka warra kiristaanitii illee hedduudha qabdi. Warra san cufa dhiisee warri budaati illee ni jiraata. San hunda dhiisee akkam godhuudhaaf akka jiraatu. Akka jiraatu hin beenu. San achumatti siidhaa baama Jarman irraa si kaata. Jarman keessatti illee hedduu rifatan isaan illee waan inni godhaa jiru. British illee hedduu rifattee namittiin British as dhuftee torbaanuma isiin inni dhufe sanitti waa'ee baqataa kana labsuun isaa namichi kun amma Britishin daawwatuuf deema. Ingilizii daawwatuuf deema. Akkan dhufne jechuudhaan kadheen gadda jechuudhaan mana mootummaa ka British cufanii ummanni hiriira guddaa geggeessaa olee kaleessallee deengaddallee akkana deemaa jira. Kanaaf sammalees waa hedduu Faransaayii keessatti illee pirezidantii Faransaayidha kun nama Awurooppaa diiguuf deemu jechuudhaan dubbatanii michoota isaa biyyoota gaggaarii Addirree baaseetti bar warra Awurooppaa keessa jiruun mataadhaan EU keessaa bahaa jechaa ni jira. Kun jechuun amma laalgattee European Union jechuun gamtaa Awurooppaa kana diiguu jechuun pirezidantii kaleessa dhufe torbaan
torbaan lama keessatti namni kun gartee badii guddaa addunyaa sochoosuudhaatti jira. Kana wajjin waan waa'ee tokko badiidhaa egaa haasofneefu Yamanitti waatu ta'e. dhugaa. Sanirraa Yamanitti maasiif fakkaatee waan tokko ture. Bakka takka ganda tokko warra garteetiin amma dura alwalaaki jedhan namicha dur garteetiin biyya tana asit dhalatee inumaayyuu bakka alqaayidaa keessatti bakka guddaa fudhata jedhamee eegamaa sodaatamaa ture san Ameerikaan dhayxee bara 2011 na fakkaataa ajjeeftee jirti wannaadhaan gartee dhophilaa wannaan qabne kana dirooniidhaan ajjeeftee jirti. Maatiin isaanii kun maatii jajjabaa booda gosaatii achi dhayxee kalees dheengaddagaa Ameerikaan dheengadda achaantu dho'isaadhaan dhaqanii duraan waan kanaan darbatan amma immoo dhaqaatii ganda san qabaa jechuudhaan komaandoo jajjaboota jajjabee garteetiin beekamoota wannaadhaa ka gaafa garteetiin waa tarkaanfii guddaa fudhatuuf Ameerikaan barbaaddu kana ogummaa jabaa qaban dhufanii achi buusan. Yeroo achi buusanii jedhan ganda kana marsanii isaan dhukaasaa baranii jarri itti dhukaasanii gandi kun maatii hedduu jira achi keessaa amma addunyaan kabarreessite maal jedhan ijoollee 12 dhume. Hortoota ijoollee daa'imman. Talammiin Ameerikaa takka illee keessa jirtu. Intalli namicha walaa keessanii keessa jirtu. Sani ala namni isaan ajjeesan ka alqaayidaa nama 2 qofa. Namoonni kun qotee bulaadhaan naannoo san jiru jechuudha. Roophinaan isaanii helikooптera jabaan ka miliyoona 75 baasu achitti sabaasanii wayita bu'u lafa dhahee na fakkaata achitti caccabsanii gubanii biraa deeman. Ameerikaa keessaa nama mucaa tokko gurbaa tokko jajjabee tokko du'e 2 moo 3 ni badaawan. Amma wanni jechaa jiran dubbiin wanni inni godhe kun Obaamaan gaafa duraa gartee yeroo jiini jiru yeroo ifnanaa akka wanni kun hin godhamne jedheeti murtii kennee biraa deeme jedhan. Isaan kana deemanii maaliif Ameerikaan dukkanaan deemuu dandeetti meeshaan itti dukkanaan mul'isa. Dukkanaan mul'isa. Yeroo ji'aa yoo deeman ammootu namni ni mul'ata. Kan akka hin goone kan amma jarjaree muddamiinsaan tarkaanfiin inni fudhate badii guddaa fidee wareegaman barbaachifne dhubaasise jechuudhaan uummanni iyyaa jira. Ija gamas garagalchuuf taate. Sanumaa wajjin waan kana fakkaatu yoo biyya karaa naannoo jiddugala bahaa kana achi deemne Iraan. Iraan beeytee gaafa isiin nikulara golcadha jetteetiin tattaafataa turte bara meeqa wal'aanee mootummaan Obaamaadhaa walii galtee takka dhagayan. Akka isiin sagantaa nikulara ijaarratuuf deemsan akka dhaabdu uggurteetiin teessiftu walii galaniitiin isirrallee akka garteetiin uggura yookaan wixii irra kaan kana akka irraa kaasanii suutaan waa hojjetan addunyaan gartee araara guddaa goote. Dura daldalaa kana jechuudha. Walii galanii deeman. Maallaqni bakka takka irraa bakka takka kaanfachuudha manii transfer fi kan hunda. Waa hunda gadhiisa. Amma isaan namichi kun gorsaan isaa tokko oluma ka'eetiin jimmata ganama isii tanatu waa dhukaase gartee misaayila waa wannaa asiin durallee dhukaaftee lallaaluudhaaf goote kuni gartee waanuma zamana Obaamaatillee dhukaasanii turan. Amma kana jennaan wayituma san akka diniina kenne namichi isaa gorsaan isaa akkana godhuun sirnaa miti kanaa miti biyya hedduu rakkina dhabuuf ta'isuu hin danda'u. Yeroo san sa'aatii qolloo sun turin inni ba'ee amma booda kunoo uggura irra kaa'uu qabna jechuudhaan wanna sankshina gartee nama 13 fi jaarmoota kaampaanii dhabu kana wajjin hojjetudha uggura kaa'ee yeroo san ibiddarra deemaa jirta ibiddaan taphataa jirta akka duraan hin sahin anjiraa beeki jechuudhaan itti dhaadate. Kun yoo laalee namni ni rifate addunyaan ni rifate. Lola kaasuuf deemaa. Eega garteetiin onnootis jechuun gartee akeekkata kenninee dinniina kenninee jira jechuudhaan yoo irra kaayatan fuula irra kaayate jechuudha. Yeroo sana mootu uggura guddaa irra kaayee jira. Wanni kun garam deemaa jira hedduu addunyaa sodaachisaa jira kunillee jechuudha. Bareedaadha meeshaa kana hundaa hawaasonni ammaan targama as deebina tara takka as deebina maaliif warri Washington Post xalayaa takka tan baasee jira. Xalayaan san dho'isaadhaanii odeeffannoo White House irraa arganne jedhan. Waa'ee walfaraat irraa haasoyti. Walfararra namoonni jiru yookiin immoo namni alarraa dhufee walfararra jiraachuun malu. Akka gariin isaanii walfararra jiraatellee aga citizen ta'initti akka jechuudhaati akka biyya tanarraa illee ari'amuu malu. Yookiin ammoo namni durumaanuu achirraa dhufee biyya tanatti walfara fudhachuun ni mala jedhaniin jalqabumaanuu eega dhufellee taatu akka darbuudhaaf sababaa ta'u. Ammoo inni kun heeran taane waan dho'isaatis jedhan Washington Postiin ammoo gaazexaa laafaadhaa miti.
Mee kanarraa waan jettu. Abdul Jaliil namoota hedduutu anatti illee dhuunfaadhaan bilbilee torbaan kana keessa na gaggaafataa ture. Waraqaan tun Februarii 3 guyyaa 2 dura Washington Post irraa baate. Washington Post jechuun akkuma ati jette Washington DC keessatti gaazexaa bahu gaazexaa biyyattii keessatti akka gaariitti beekame maal jechuudhaan akka waraqaan dhoysaadhaan nu gahe yookaan ammoo achi jalaa miliqee isaan jalaa nu bahe waa wixname tokko jira mootummaan Donald Trump waa'ee namoota welfare yookaan gargaarsa mootummaa argatanii biyya alaatii dhufan jiraatan kana irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf waan jedhutu jira jechuudhaan waa baasan. Kana gaa dhugumatti haga ifatti bahutti dubbachuun nu rakkaa garuu ammoo uummata keessa waan dubbiin tun facaateef jecha haguma irraa beeynu dubbachuu dandeenya. Asumarra jiru waan achirra waraqaa jiru kana dubbanne. Achirratti waa hedduu maqaa dhawan. Waa'ee walfara maqaa dhawan. Waa'ee wiikii maqaa dhawan. Waa'ee haakimaa maqaa dhawan. Waa'ee mana sabsidiidhaa maqaa dhawan. Waa hedduudhaatu waan kana keessatti xaxama ammaaf diraaftiidha. Isaan jedhanitti wixineedha. Gaafa achi gaarii fixanitti namichi kun immoo itti dhufuunsaa waan ooluun fakkaatu jechuudha. Dhugaa keeti Abdul Jaliil hin beekamu wanni tokko amma garteetiin lafa kaayamee yoo ilaalamu duratti waan tokko haa ilaallu kaayee waan kana haa ilaallu. Biyyi takka godaantota tokko yookaan ammoo namoota baqatoota gara biyya isii yoo fiddu akka namoonni sun if dandayanii gargaaramanii if dandayanii if gargaaran godhuudhaafi. Kanaafuu amma beektee ba'aa guddaan nurra jira. Namoota yeroo mara ba'aa biyyatti ta'antu jira. Waraqaan kun akka jirtu gattee ba'aa ta'antu jira. Uummanni akkanatti ba'aa ta'aniitiin jiraatan kun irratti waan tokko godhuu qabna. Mootummaan Donald Trump kun waa godhuu qaba jechuudhaan yaadaa jira. Maal godhuuf deema jechuudha. Waa'ee fayyaa irratti ta'ii, waa'ee food staampii ta'ii, waa'ee gargaarsa gartee adda addaa gargaarsa manaa ta'ii keessattuu amma wanti xiqqoon takka amma wiik tunfaan wiik jechuun gartee ati yoo beektu taate warri dubartii ulfa qabduu fi akkasumas ijoollee warri daa'imman qaban kana gartee aanan kana foormulaa gartee aananii kana kennanii waan tokko illee waan nyaata gartee. Qullaanchilleedhaatu kana keessa dhawame. Siriyaalii kenne waan adda addaa warra kenna jechuudha. Kanaaf warri kun malu gargaarsa mootummaatti walii galatti waan federaalaa argamu. Waan jechaa jiru waraqaan kun amma akka namni rifanne waan tokko reedoon kana labsa jedhanii akka yaadne gartee ifeegganna irraa dubbataa jira. Diraaftiidha. Kun waa wixaname waan akkanaattu jira hamii akkanaattu jira quba qabaadha jechuudhaan gaazexaan kun baasee amma hawaasa keessatti dhagayamaa jira. Kun ammatti waan hojiirra oolamee miti garuu wanni kun maali jedhanii gurraan caqasuun barbaachisama jechuuf gurra uummata buufne malee. Gana irra deebi'anii. Irra deebi'amee waan laalamu. Yookaan labsanillee taatu. Ta'e waan ammaan tana dhageenye kanaaf kalabsamu waan kanarra wayyaawee ta'utu dabsama malee kana labsama yookiin immoo bara namaa kennan ta'a yookiin waan biraati. Garuu maal immoo guutumattuu osoo labsamne pireezidentiitti illee osoo dhiyaanne osoo wanni kun maaluu irratti hin dalagamne hafuun isaatti illee inni malee yoo waan haga ammaan tana irra gahee kanarraa kan gorsa harkatu taate. Maaliif federaal jajii illee dubbii tana keessa illee seenuun boodani mala. Namoonni hedduun kan jechaa jiran numaayyuu yaada asirratti kennatan waan gartee uummanni gariin gargaarsa argatan malee warri as dhufee jiru biyya baqataan as dhufee jiru gargaaree taaksii ka baasee uummata gartee karaa dinagdeetiin waan hedduu danda'uudhaan uummataaf dalagaallee ka uume hedduu jira. Kanaafuu ba'aa miti. Namoota adda addaatu ba'aa jettan malee sirrii miti jechuudhaan mormii guddatu jira. Kanaa seneetara dubbataa warra mana mariitu dubbataa. Kanaafuu wanni kun garuu maal jechuudha bara. Waan mandi'ee as deemu tokko lallaaluma caqasuma jechuudha. Ammoo wanni inni gartee Tirampiif ergu takka ni jirti maaliif inni telefoona dalagatan fakkaata. Telefoona isaa kun iPhone ta'uu hin dhabu. iPhone kana abbootiin dura wixinee lafa kaa'ee achi booda guddisee addunyaa tana hunda qabachiisee maallaqa biliyoonota dhibbaan lakkaa'amu horsiisee warra Apple kana abbaan Steve Jobs namichi kuni mootummoota har'aan tana namni keessaa dhufu kan Trump faan biyya tana kan seenne jedhu kan biyya Siiriyaatirraa namichi kun. Kanaafuu namni alaa tokkumaan maqaa dhabe malee dachii samiin biyya tana keessa jirtu waan biyya tanaatiif guddina biyya tanaatiif gumaachite immigirantiidha warra alarraa dhufe. Kanaafuu biyyi tullee country of immigrant jedhaniin biyyi tun biyya warra godaanii as dhufeeti. Namni shiftunuu godaanii as dhufe warra Indiyaana duratti biyya tana qubatu abbootii san malee Tirampis yookaan garii akaakoo dhufe abaaboo dhufe kaan shiftunuu dhufe nuti maanta abbaa taanee dhufne jechuudha. Abdul Jaliil qabxiin takkittiin eda'uu barbaadu. Namichi kun wanni inni balleessu takkittiin maaltu jira. Amma kaleessa hiriira lama ba'ee ture. Kan isa gargaaruu fi
كيس توناجو كان ولدت في أمة هواس ولدت بوسو كانت صداتا مملي وان إني ودان قرتيت كان ما نجرو كانوا مجنات ترمان اللي قالتوا ما ديبنا ودو قالتوا مالف وان أمتا ومن كنا بيكو ومن وان دي ما فان إنجليزي بين فان دير خنا بروجرام وني كزت تفني خبيه كلن خكغارت قرتي نمن خنومات تنجرو جي قرتي في فركه كلن نجر دوجر نمن وندنو واندنو دبسا يچودا متي سانما راسابلسن دغيفتوتا سغلي اوروميا جالتمو قوبين سغلي اوروميا تن راس رتراوتي توربان دفو قوبي براتنا غولد دچانو نوهي بردي دم كبجو سيد محمد علي تي في سغلي اوروميا